تصون تندقيني سنجو خاتت تنديني سنعدي بجانك إيه خاتري تمرة أيوة يرو تنت تدوبا في جواد سنو يوك اللي نسرب بيت ملا جواد سنو نبيتا جواد سنو بيخورين akka gartee ati if keessa baate if gartee inaadaan itti seentee waan kana gartee gochi isiin godhu jirtu kun siyaadochi waan kana itti seente afaaniin isii dura teessee dutti hin deemiti. Maaltu dubarraan tan oofee nama kana qaqqabachuudhaan isiige. Ana diddeenis yaani tuni garuu silaa baatuma soomanaa tanaa arraba namaatiifis achi dabartee bareedaadhaan fakkaata hamiyaa. Matuma keetiifuu mee iftuu badii. Kanarra kunis viidiyoon tunis maawardii irra gadhiifama. Asumaan ajajjabeessinu mooraalii ajaa'ibaa qabdi hamilee qabdi hin agarsiise jettee akka agarsiiftu abdiilee qabna isiin dheertuu inni dheeraadha gaaddidduun isaaniitu waggaa walitti dabaltee mitira kudhanii geessina fakkaatti amma caalaa mitira lamaanusa waggaa mitira isiin mitiraa fi 85 akka inni geessi gammatti ni jaalladhe akkasi warra mitira meeqani gaaddiddu wajjin kaa waa hedduudha insha Allah warra injifatee galma ga'uu jaallasaaytis bakka galma geessu rabbi haa godhu du'aayeetiyya du'aa obboleessaati tanumaan dhaammadha warra yaada kiyya deeggartanis asumaan gabbuutanii yaada keessan kannatanii warra lakki sirriidhaa miti jettanis yaada keessan inni ilaalladha. Fuudhuun qabu caalaa yoo jettanis asuma jala kaayaadha. Maardi waan gaa hedduu dabarsinee jirra haadha ilmaan irrattiisi. Taanu darbitee taanu cabsitee taanu boociftee taanu ariitee nutis ariinee waa hedduu keessaas geenye alhamdulillah bu'aa santuu hafi har'aan tana akka nama itiitti ne hojjirra wali guuramnee ji iti tagaammaata nuti iti inda kana michuu keenya kana michuu guutuma taatee nu mul'atta malee wayii bifa gaararraa taateetis wali jijjiiramta fuula biraatiin nutti as baataayii ta'eettu kana shaanala ummata keenya kana dura wallahi saniifi miti yaani isaa rakkoo keessaa baasuuf seene rakkoo keessa deebisuun barbaadu rakkuma keessaa baasuuf benne khaleessa viidiyoo mana Jawaadeetti Mr. Jawaadeedhaa wajjin isinii marree turre laaltanii agartanii jirtan jeeti yaada inshallah akkuma laaltanii agartanitti gaa Jawaadee nuutu manasaa anaan maawardii fuudhee dhaqe malee Jawaadeen ammallee waan badii balleeyse takkallee waan godhe takkallee gocha godhe takkallee hin qabu. Garuu ammoo arraas taanaan boruus taanaan numaan jaa anaatu maawardii fuudhee Jawaadee bira geeyse isaaniinillee wal barsiise malee gochi Jawaadeen godhee yookaan dhiibbaan inni taasise tokkolleenu akka hin jirre isinii ibsuudhaafin arraas deebi'ee gara viidiyoo tana waraabutti isiniif dirqamee isinii dhufee. Maaliif yoo keessattan taate adda himiyaan duruu komii isiitiin lafaa kaatee jechuudha. Akka waan Jawaadeen gartee barbaadee maawardiidhaan wal na barsiisee maawardii tanaan si fuusisaa himiyaa gubbatti. Himiyaa yookaan isii garaa gubuudhaaf gocha kana godheetti fudhatteeti duruu Jawaadee qabattee lafaa kaatee jechuu barbaadeeti. Garuu ammoo dhugaan jirtu Jawaadee anaatutti dhaqe. Irraayillee na hambisuu hin dandeessu. Addaanis numuruu hin dandeessu. Akkuma namaan duraas isin jechaa turetti. Waan takka waan fidduus hin qabdu himiyaan. Haa ta'u garuu dhugaa jirtu dubbadheetumaan dhugaa jirtu dubbadhu bakka si dhiite bulii yanii mire bakka na dhiite sanii bula jeetiin viidiyoo tana isinii maruudhaaf dirqame. Maaliif? Duruu haatee Jawaadee irratti utaaltee harree dadhaban gurboota tuman jaanii duraanuusa. Jawaadee irratti utaaltee duruu dheetee Jawaadee dhaadachuu jirti. Maaliifin kana isiniin jedha durseetiin ammallee amman duraas Jawaadeen maarree na godhe jechaa turte. Jawaadeen waan takka waan si godhe hin qabu. Jaaladheetiin anaaf dhaqe. Maawardiis anaaf bira geesse malee Jawaadeen barbaadee si aarsuudhaaf si garaa gubuudhaaf wanni inni maawardii barbaadee fidee naa wal barsiisee waan kana godheef takkallee hin qabu. Nagayaan maatii isaa keessa taa'u jira. Waan takka waan si godhe hin qabu. Waan si arrabsees hin qabu. Namaanillee jechaan yeroo tana keessa namaanillee jechaan jiinjee anaa'uu nu gorsaa ture malee akka jechaa maan afaan hin baane. Waqtiin Ramadaanaa waqtii namni nama arrabsuu miti. Waqtii nama miidhanii miti. Waqtii khayrii dalagatanii. Waqtii rabbii fi kadhatanii. Waqtii ibaadaa bal'isanii ibaadaa baay'isanii malee waqtii ilma namaatiin jecha jaan arrabsan dhaadatan keessa hin jirru jee anaa'uu nu gorsaa ture jechuudha.
Ati niin beeka durattuu takkayyattu jawaadeen maarree na godha. Takkayyattu furmaatee maarree na godha. Maalumaaf nama kana namarra irraa oolta waasila. Iftaatee jiraachuu hin dandeessu. Ifta'ii jiraadhu. Namni sin tuyin. Namni sin tuyin osoo namni sin tuqiin hin hawwaatiin. Taama duraan geeni. Mee waan jettu yoo qabatte dabalee fatees. Maal si fakkaata? Ati jawaadeen naaf si wal barsiisee khiyaana kana gartee yookaan shira kana tatee gartee akka isin jettu sanii xaxxaa tana kaayee jawaadeen wal barsiisee naaf isi. Anamma kaan laalettu dhimmi keenya waan jawaadee laallatu si miti. Wanni takka jawaadeenis muka isaas hin jiru. Jawaadee duratti wal barre naaf caalaanii jawaadee duratti walitti dhufneesi. Ammoo jawaadeedhaan wal nu barsiisuusaa hangeesseetu jawaadeedhaan wal nu barsiisuusaa viidiyoo irra laatanii jirtanii. Garuu immoo dhimma jawaadee laallatti jettee kamiyaas jawaadee irratti xiyyeeffattee jawaadee qabattee irraa haasawituu miti jawaadee wanni laallataa hin jiru. Naaf caalaadhaan warri walitti dhufeesi. Naaf isa jidduu namni takka kan waliin nu fidees hin jiru. Namni takka kana qulleef hin jiru. Garuu kamiyaa wanni siin jawanis ammallee siin geenye ammallee namarraa gabbuyyii siin jaa ramadaan ammaan tanaa mee baatuma ramadaanaa tanaa obsiiti obsaan dabarsii wanni feeteen dhuftu baatuma ramadaanaa tanaa obsaan akkas hin jenne dheengaddee fi buusi bilbiltee atuu kaatee ilaa bakka isin jirtu osoo hin dhaqinii siin jiru kaatee ittiin dhayine. Sanaati bagaan dhaqe sana. Dha'ee kaatti dhayitee miree. Yeroo tanatti duba siifi jawaadee sanuu yoo qilleensarra beeyte malee jawaadee sanuu ni beeyta. Jawaadee sanuu ni beekureen. Akka gartee ati if keessaa baatee ifiif gartee inaadaan itti seentee waan kana gartee gochi isiin godhu jirtu kun siyaadochee waan kanatti seente afaaniin isii dura teessee tutti hin ta'e miti. Maaltu dubarraan tana oofee nama kana qaqqabachuudhaan isii ge. Ana diddeenis yaani tune garuu silaa baatuma soomanaa tanaa arraba namaatiifis achi dabartee bareedaadhaan fakkaata kamiyaa. Matuma keetiifuu mee iftuu badee fi ilaali.